Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo yuutuubii kiyya hordoftan marti keessanuu hadha oduu maaliin isinii fidee dhufe isinitti fakkaata. Akkasin guyyaa jumaa kanaan gammaddanii du'aayii bareedduu kana yaa rabbii kiyya dhugaa godhii jettan waan dhugaan isinitti magaru waan isin akka ajaa'ibaatti eegdan isinitti himu dhufe oduu ajaa'ibaati gammadaame yeroo hundaa waan sobaatu hin taane waanuma dhugumaa walitti himnee wal gammachiisuun barbaachisaadha. Hundi keessanuu immoo guyyaa jumaa kanaanis akka inni dhugaa ta'e borii gammachuu ajaa'ibaatti nuuf ifuuf deema waan ta'eef maali jechuun keessan hin oolu wallaahi warabbal ka'baa waan dhugaan isinitti himuu dhufe waan gammachuu an jismiin na qorre dhugaan rabbii dubbachuuf amanuu dadhabeetan hordoftoota kootii fi warra waan kana dhaga'uu barbaadan wajjiniin akka jarrillee dhugaa du'aa haa godhanu. Du'aayin jara keessaa dhugaa ta'e akka taqabbalamu waan hin shakkuuf du'aayin keessan taqabbalamuu danda'a waan ta'eef yaa rabbii kiyya dhugaa godhii bor nu gammachiisi bor guyyaa gammachuutti nu ibsidha bor gammachuutti isiniif ifuu ta'a bor xinnaa ganamaa yookiin yeroo zuurii gammachuu ajaa'ibaa nama danuutu gammachuu feesbuukiin kun tiiktookiin kun wattarii gammachuudhaan lafa ifuudhaaf nu ta'a gaafan akkasiin jedhu hundi keessan yaadaan eessa dhayxu beeytu hedduma sin dhayxan sana dhugaadha. Borii Jawaar Mahammad hinii kamaa kan jedhu dhibbaan dhibbatti ragaa guutuu wajjiniin naqaqabe borii amma gaafan dhaga'u wanta kana amanuu dadhabee qulqulleeffachuudhaaf nama baay'ee naman itti siqu waan kana gaafannaan warri opiidiyoodhuma keessa hojjetanu keessa ammoo kan waa hiquu qama oromummaa qabanu waan kana nutti himan jechuudha. Dhibbaan dhibbatti walii galamee jira wanti kun walii galtee marii biyyaalessaatiif Jawaar Mahammad bahuu qaba jedhanii warruma opiidiyoo keessaatuyyuu wanta kana irratti walii galeen. Kanaafuyyuu bor yeroo kana yoo na jilbeenfannee ra'an waan ittiin rabbii kiyya galateeffadhu hin beeku akkuma waadaa galee sooman jedhee guyyaa sadiif soomuudhaaf waadaa galee hin jira guyyaa borii hanga ani sa'atiin kun natti dheeratee jira ergan dhaga'e isaa tokko amma yoo na obseetaniin namarraa qulqulleeffachuudhaaf callisee ta'a ture wanti kun yoo soba ta'e immoo haasaa kan kun rakkatentinii ta'a wanti dubbatamaa kun soba moo dhugaadha innaan ragaa qabatamaa wajjin borii hin bahaa hin gadhiifamaa jedhame haasa'amaa jira hundi keessanuu rabbii keessaniin guyyaa jumaa kana yaa rabbii kiyya bor yeroo kana gammachuudhaan Jawaar Mahammad bahee OMN'if intervii godhee miidiyaan hundi itti marsee Jawaar Mahammad irraa yaada fuuchuudhaaf yeroo inni wal caccabsu nuti akkamitti gammachuu keenya ibsanna kan jedhu qofitti yaada keessa yaadaa jirtu hin ariinan beeka. Yaa rabbii kiyya dhugaa nuuf godhi yaa rabbii kiyya ati an akkuma waadaa siif galee na gammachiisi yeroo baay'ee nutti taphattee jirti biltsiginnaan hin baaniidhaan shakkii keessa inni kun garuu akkan dhagayetti waan dhibbaati yaa rabbii kiyya guyyaa jumaa kanaan aamin jedhi na jala warri as teessee na daawwattu kun hordoftoonni koo dubbiin kun dhugaa ta'e boris haasaan koo kun illee dhugaa ta'e akka jedhuuf bareechi gadi qabeetii guyyaa jumaa kanaan aamin jedhi yaa rabbii kiyya ati hin dandeessa Jawaar Mahammad furmaata qulfii biyyattii amma diigamte maatii keenyaaf illee biyyattiin Itoophiyaa diigamuun waan hin tolleef Jawaar Mahammad kana qulfii biyyattii keenyaa kana maniidhaa keessa teessiftee hin jedhin jennee si kadhataa turre amma guyyaan hiikamuusaa gahee jira guyyattii borii kana irra dabarsitee immoo abdiin hin kutachiisin dhibbaan dhibba warri nutti hime kunis akka jarri haasaan jiraallee dhugaa ta'e nu gammachiisuuf Oromoo kana naa gammachiisi yaa rabbii kiyyan siin jedha guyyaa jumaatiin si kadhee awwaan hin jedhee si galateeffadhu hin beeku yoo ati waan jedhamaaru kana waan amma dhufame nutti manme kana Oromoon kiyya akka gammadee bor yeroo kana Jawaar Mahammad bahee jechi jedhu dhaga'uu qofa aamin yaa rabbii kiyya dhugoomsi gaa wallaahi dhugaadha waan hin itti amanee isinitti himu immoo dhibbaan dhibbatti amanaa fudhaa imanu amanaa borii Jawaar hin gadhiifama jedhamaa jira hin laqqaqaan Jawaar Mahammad bahee biyyattiin Itoophiyaa Jawaar Mahammadiin akka hoogganamtu dhibbaan dhibban isinitti hima. Jawaar Mahammad mana hidhaatii bahee biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana akka inni bulchu na amana Abduseen arraba koorraa rifeensa buqqisaa wanti kun hin ta'u taanaan anatu isiniin jedhe bor qofitti nuuf ba'u malee waahii biyya bulchuu Jawaar Mahammad dhibbaan dhibba biyyattii Itoophiyaa akka bulchu natu isiniin jedhe isin qofittiin du'aa keessan godhaati akka guyyattiin borii nuu iftu baay'ee tokko na cinqee jira waan ta'eef guyyattiin borii iftee Jawaar Mahammad manuma dukkanaa sana keessaa gadi bahee Baqqalaa Garbaatii wajjiniin hayyoota keenya wajjiniin hundi jaraa gaafa jarrachii bahan Oromoon mataan isaa kara tokko deebi'eera jechuudha. Aliif jenneerra jechuudha. Mataa keenya kara tokko deeffachuutti. Hoggansa arganne jechuudha. Nama tarsiimoo nuu baasu arganne jechuudha tokko jennee.
asiin woboon itti muddaa jira. Namni immoo tarsiimoo kana karaa qabsiisee Oromoo kana abdii itti horee faana isa inni deemurra nuti deemnu dhufaa jira. Jawaar Mahammad bori hin baha. Harri Jumaataa bor guyyaan sanbata borii Jawaar Mahammad bahee OMN'if miidiyaa kamiifuyyuu maglacaa hin kenna. Dhibbaan dhibbatti gammachuu kan keenya ni ibsanna jennee eegna. Warri nutti himtan waan kana an akkan Oromoon gahuuf maaliif akka jarri du'aa kadhatanuuf malee bahee kaanaan dubbachuun qaban ture. Garuu isinillee guyyaa Jumaa kanaan akkasin du'aa nu gargaartanuuf isinitti dubbachaa jira. Du'aayin keessan immoo maqbuula ta'a. Erga ta'ee wanti kun ta'uudhuma qaba. Akkasin du'aayidha yaa rabbii kiyya dhugumaan dhugaadhaan jaallanna. Jawwee keenyan jaalanna gadi nuufa bahu jettee akkasi du'aayii kadhattuufannin siif dhufee sitti mee musraachuusa jedhanu akka fira bulchaatti eegi gammadaa bor ni baha jedhaa jiru. Warri baay'een wanta kana maqaa feesbuukii jiraa jirratanii biltsiginnaadhuma ta'anii nama gurguddaa baay'ee biltsiginnaadhuma keessa maqaa feesbuukii isaa hin beekamneen biltsiginnaa irratti waan adda addaa marrajaa achi keessa jiru ragaa qabatamaa wajjiniin baasu baay'ee beekna waan ta'eef jaraa wajjiniinis dubbannee waan achi keessatti biltsiginnaan dubbataat maaliif akka hiikamaa jiru waa hunda isaa waan nutti himameef gadi ba'ee isinitti dubbadhe jechuudha. Malee ofii kootii uumee an nama waan adda addaa uume ajandaa uume yuutuubii irratti shaqqaluu miti. Yoo waan qabatamaa tokko dhaga'e dhufeen isinitti hima. Yoo immoo waan qabatamaa hin dhageenyes hin dubbadhu waan jiru qofittiiraan dubbadhe jechuudha. Akka Abduseen ajandaadhaaf iyyuu gabbahee waan kana dubbate naan hin jenne du'aayii keessan bareechaatii godhaa. Awwantin irraa dhaga'e ragaa qabatamaati waan ta'eef bor yeroo kana gammachee ililchinee mana keessa fiignee inni sooma isaa waadaa gale achumaan gaafa dilbataa karoora isaa guuttachuu jalqaba jechuudha. Sooma 5 inni soomuu barbaade inni rakkataa waadaa seene inni rakkataa nyaachisa jedhee waadaa gale hundi keessanuyyuu waadaa keessan guuttachuudhaaf karoora keessan kan qabattan galmaan gahuudhaaf jabaadhaatii. Rabbii keessaniif du'aayii godhaa nuuf taqabbalamaa nuti keessa qulqulluudhaan iyyuu itti amannee isinitti himaa jirra waan ta'eef isinis amanaatii rabbii keessaniin bor akkamitti jawwee keenya simanna akkamitti haasaasaa yaanne kana dhaggeeffanna kan jedhu oh my god ana manaan jiru bar jismiinna qorree jira bar baay'ee qorreen jira kan kana dhaga wallaahi jismiinna qorree amanuu dadhabe nama immoo an amanu nama dhugaatummoo keessaan dhufee natti hime wanta kana. Maaliif uummanni akka gammaduuf itti muun qaba hidheetaniin dhufeen waan hin amanuuf. Gammachuu kana ana haalan ittiin ibsadhu hin beeku. Haaliifuyyuu hundi keessanuyyuu waliifis daddabarsaa galatooma.